dhabamuun nagaa naannoo kana keessatti maal fakkaataa hangam uummata kana miidhee kan jedhu irratti kan marii gabaabaa taasisaa jirru. Kana keessaa ba'uufoo maaltu godhamuu qaba? Abdii qabdu, sodaa yookaan immoo yaaddoo qabdu waan kanaaf waan jedhu kan waliin dubbannu. Waan marii kanaaf yoomaa taatanii iddoo kanatti argamtaniif isin galateeffachaa. Mee uummanni naannoo kana akkamii waliin jiraata ture? Amma yaaddoon nageenyaa uumamuu kanaa wajjin wal qabatee maal keessa jirtu? Rakkoon kun akkamiin furamuu danda'a jettanii yaada dhiyeessuu dandeessu waan jedhus akkasuma dabaltanii naa kaastu dabareedhaanii isinirraan jalqaba. Ani yaada gabaabaan qaba. Umuriyaanis ijoolleedha. Abbootii irraa garuu odeeffannoo gaafa furannu abbootii keenya irraa odeeffannoon nageenya ture. Kaleessa gadda Amaaraa Oromoon akka saba tokkotti walii wajjin jiraachaa ture. Walirraa fuudhee dashiirasi miinzees walii ta'eera. Garuu 2013 kaasee hanga 2015 kanatti xiqqoo ishee addaa garummaan sodaa wal sodaachuu uumamee ture. Sunis rakkoo hawaasaatu hin ta'in rakkoo mootummaanii aleellawaa tokko gaafa ka'u cimina tarkaanfii mataasaa fudhachuu dadhabuudhaan yookaan chilleessuudhaan rakkoon kun nurra ga'eera. Ammaan kanas uummanni Amaaraas Oromoos walii wajjin jiraachuuf fedha guddaa qaba. እሺ አመሰግናለሁ። ከአሁን በፊት ስንኖር አብረን በሰርግም ሆነ በማንኛውም በድግስ አንድ ላይ ነው። Kanaan dura gammachuu irrattis cidha irrattis gadda irrattis waliin taanee jiraataa turre. Haaduu qofaatu gargar nu baasaa ture. Musliima warra Amaaraaf Oromoo. Amma garuu Amaaraaf Oromoo adda baasuudhaaf hojjetamee jira. Garuu nuti kanaan dura wal fuunee walirraa dhalchinee waliin nyaannee jiraataa turre. Garaagarummaa hin qabnu. Amma garuu sodaarraa kan ka'e walirraa baqachuun kun jira. Yaaddoorraa kan ka'e Oromoon Amaararraa Amaara Oromoorraa fagaachuun kun jira. Oromoof Amaara kan gargar baasuu danda'e abaa'oo shaneedha. Oromoof Amaarri garuu waliin shanee lolaa jira. Waliin du'aa jira. Isaan obboloota keenya. Nutis obboloota isaaniiti jechuun dubbatan. Ani waanan jedhu dur sabni Amaaraa fi sabni Oromoo maaliin akka inni jiraachaa ture, tokkummaa inni ittiin jiraachaa ture waanan beeku tokko. Sabni Amaaraa fi sabni Oromoo waliin miinzee ta'uun, walirraa fuudhuun, walirraa horuun, gaafa gaddaa, gaafa ci'aa, gaafa gammachuu wajjin jiraachaa turuu sattan beeka. Jaalala tokkummaatiin jechuudha. Garuu erga bara 2013 asitti tokkummaa saba Amaaraaf tokkummaa saba Oromoo gargar diiguu kan barbaade garaan isaanii akka wal dhabu kan godhe eenyu abaa'oo shanee. እሺ ወደ እርሶ ደግሞ ልምጣ። ሜገረ ከሰነት ይሟጨው። እሺ አመሰግናለሁ። እዚህ ሀገር ላይ ትኖር ኦሮሚያ ላይ የ15 ዓመት ልጅ ሆኜ ነው እዚህ ሀገር ላይ ተገባ። ገለቶማ አንስ የሮን ኦሮሚያ ድፉ ዳይሞ ወጋ ኩደሸኒ ተይን ijoolleen ture. Ani amma umuriin koo waggaa 60 waggaa 45 ol as jiraadheera. Kanan bultii hundeesse asitti qabeenya kana nuradhe maatii horadhe ammaa kaakayyuutti kanan arge asumatti. Oromiyaa keessa yeroon jiraadhu uummata Oromoo waliin nyaachuu, hojjechuu fi walirraa ergifachuu malee homaan beeknu. Wanti amma nutti seenee gargar nu fageesse uummatarraa miti namoota rakkoo qaban biraa malee. Oromoof Amaara wanta walitti hidhu hedduutu jira. Bataskaana tokko keessatti, maskiida tokko keessatti waliin rabbi kadhanna. Amantaadhaan wal qabanneerra, walirraa dhalchineerra. Hedduun keenya miinjee waliiti. Osoo namoonni gaarii hin taane gargar nu baasuudhaaf yaalanillee gargar hin baanu. Haleellaa madheen gaddaa yoo yaadanne osoo obboloonni keenya Oromoo ta'an mana isaanii keessa nu dhoksinee mana keenya hin agarsiisnu jedhanii hin dhoksine. Namni du'u lakkoofsiisaa kan kana caalu ture. Isaantu lubbuu keenya baraare jechuun dubbatan. Namoonni tokko araara yookaan waliin mari'achuu akka yaada gaariitti kaasu. Akkamitti ilaaltu isin kana? Mootummaan namoota rakkoota kana uuman eessa jiru eenyu fa'i Amaara moo Oromoo moo isa kam jedhee addaan baasuu dadhabuudhaan miidhaa gurguddaatu nurra ga'eera. Har'as sodaa nuti qabnu akkuma kaleessa gadda mootummaan ammas callisee nu dhaggeeffachaa jira. Har'ayyuu jechuudha. Gadi bu'ee qaama immisaa laallatu wajjin nama nagaa yaadu gara nagaatti fidee jiraachisuu kan danda'u qabu chilleessee gadi gadhiisuudhaan uummanni sodaa guddaa keessa galee jira. Mootummaa bira rakkoon jira jenneetuun yaada laana. ስጋቴ አሁንም ተብረሰቡ ላይ ስጋት የለኝም። ይህ ብረሰብ ታውሉት የሚተው ብረሰብ ስጋቴ ከመንግስት ላይ ነው። Ani uummatarraa yaaddoon qabu. Uummati dhiisii yoo jedhame numa dhiisa. Sodaan koo mootummaa irraati. Mootummaan
wantoota salphisee ilaaluutu kana fide. Osoo jiranii hin jiranii jedhe. Isaanuu lakkoofsaan 5 jechaa muraasa jechaa isaan jabaataa deeman. Namootni hedduun ajjeefamuu sodaatanii. Warri biroo ammoo jaallatanii miseensa isaanii ta'an. Mootummaan kutannoo hanga hin qabnetti siinsin ajjeesnu nutti dabalame yoo jedhan Oromoo miti anuu nan seena. Dhuguman sitti himaa ittiin dabalama. Yoo mootummaan nan oolchine nama lubbuu koo baraaru bira seenuu hin qaba. Kanaan maal na galchaanii du'an sodaadha. Mootummaan uummata oolchuuf jecha injifatee yookaan injifatamee walitti araaramuu qaba. Namni erga du'ee booda saraarri waan hin oolleef yoo lolee injifachuu dadhabe mo'amee araaramuu qaba. Maaliif uummata isaa ajjeesisa? Maaliif gaggeessitoota isaa ajjeesisa? Maaliif caasaan isaa akka diigamu taasisa? Hanga maal ta'utti eega? Waan isaan fedhan guutee fi araaramuu qabaan jedhaan jechuun dubbatan. Akka namni tokko akka yaadutti akka dubbadhutti hin gaa'ifamne akka kun. Yaaddoon jiran yaaddoon isa durii caala kan qabuyyuu mootummaan ejjennoo irratti hinfatu yoo ta'e ammayyuu shaniin ofitti abdii kana abdiin qabu jechuudha. Mootummaa yoo immoo ejjennoo fudhate yoo qabee yoo nu agarsiise abdii mootummaa kanarraa qaba. Kanan godhu yoo ta'e garuu abdii mootummaa kanarraa qeeqa guddaan qaba jechuudha. Mari'attoota koo hundumaa hedduun galateeffadha maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattootaatiin nagaan deebi'ee guyyaa tokko immoo akkasuma dhimma nagaa irratti deebinee mari'annaa abdii jedhuun qaba.